السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتفتي كبجمتودا كانت تقدمت أنا الكيسان وأكم نجا فيا سنجت الحمد لله أنا بدي اسمي ساكم إن شاء الله هالين كبجني متى بقى جراتنا كسمة أكم سنتني لايك يقول على اليوتيوب أكسمة مو يوسني تولي شير كولا سبسكرايب كولا اليوتيوب واني نجا بدي في حرقة مالي أكمتي قلما قولن دي سا أكمتي harayaan enga badde dhufee yaada waa'ee jireenya ilma namaa keessatti waa'ee jireenya ilma namaa keessatti akkamiin galma ga'uu ka qabduu fi akkamitti nama hoo maaltu duubatti deebisaa hoo nama maaltu duubatti deebisaa nam jinturaa jechuudha ilma namaa kana jireenya ilma namaa kana keessatti ati jireenya ka'umsa kan keetitti maaliifuu yoo akkuma haati saniin yoo itti kaafufti ta'e sirriidha galma ga'uu dandeessa garuu yoo ka itti fufne fakkeenya duubaa sitti wacanii duuba نجرامتي ilmi namaa kun waan namaan jedhu hin dhabu ilmi namaa kun jireenya isaa keessatti jechoota namaan jedhu hin dhabu ilmi namaa kun immoo karaa itti duubatti nama deebisuun kana hin dhabu jechuudha namoota hedduutu maaliif jireenya isaa keessatti dalagaa isaa irratti ka duubatti deebu waan dalagu kana irratti ka duubatti deebu baay'eetu jira jechuudha jireenya keessatti waan galma ittiin gaajettee ati itti kakaate san galmaan ga'uun si irra barbaachisaadha jechuudha jireenya keessatti kufuunis jirti ka'uunis jirti kanneen keessatti hoo wanni duubatti nama deebisu hoo maalinni wantiin immoo jireenya kan keessatti haga dhuma duubatti harkifachiisu maalinni baay'inni kenna wanti galma ga'uun dhooge tokko faanuu maali lama faanuu maali jireenya kan kenna keessatti kufuun akkuma jireenya ka'uunis akkuma jirtu kufuunis jirti jechuudha maaliifuu ati immoo akkaataa itti galma hin ga'an jettee itti kakaateessan itti mijeeffattee itti wayyeeffattee haga fedhe baan fedhisetti haa hojoo ilmi namaa kun amma nama duuba namatti hoja akkuma saree yoonnoo argisanii yoo karaa irratti si harkite argitanii ni wacan jechuudha kanaafuu ati immoo akkaataa itti galma ga'uu qabduun garamiin galmaan ga'uu qaba garam akkamitti galmaan ga'a akkamitti jireenya kiyya keessatti itti fufa fakkeenya waggaa har'aa yoo akkana jiraatte waggaa dhufu akkanumatti yoo ka jiraatu ta'e ati jijjiiramni ati fidde hoo maalinni inni tokkoffaa kunuyyuu tokkoffaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha jireenya keenya keessatti akka itti galma kennu yoo hin beekne baay'ee ulfaataadha jechuun zimmi jennee jireenya keenya ooffatuu qofa osoo hin taane waggarraa waggatti oofuu osoo itti hin taane laakiin immoo akkaataa itti galmaan ga'uu nuti irra beekuu qaba fakkeenya ani mataa kiyyaanatu beeka malee namni biraa na beeku anumaan barbaachisu sababni ni maaliif faayidaa naaf hin qabu waan ta'eef jecha ani waan ittiin hin ka'a jedhee jireenya kiyya sun itti na mija jedhee ka'een san giddeeta ani jireenya kiyya san anu fi kiyya dhuunfametti akkumaan itti dura kaka'eessanitti ilmi namaa jireenya ilma namaa kana keessatti amma namoonni tokko tokko wanuma argee haasaa wanuma argee borca waan akkasiisan borca osoo hin taane dura jireenya dhuunfaa kan keetii tokko ati jiraattee galma ga'uun baay'ee barbaachisaadha inni tokkoffaa jireenya hin keessatti amma zim jedhanii waan argan haasa'uun dura jireenyuma kan kee keessarraa'u mijeeffataa yoo dhufte guddaatti ol kaata jechuudhaati. Nuti amma jireenya uummataa keenyaa warroonni biyyaa yaani kun jireenya uummataa keenyaa bilisoomsaan jiru mataa keenya jechuudha. Adeemsa waa'ee biyyaa haasa'u mataa keenya matama keenya bilisoomsaan jiru. Sababni ni maaliif waggaa waggaarraan numa jirra kaa wanta hojjennee wanni mul'isne hin jiru. Baay'inni ilma namaa jechuudha keessa warri biyyaa yaani kun baay'inni ilma namaa jireenya keenya keessatti maal hojjennee har'a maal hojjennee waggaa har'aa hoo maal hojjennee jennee dhugumaanuu mirkaneeffachuun baay'ee nurra barbaachisaadha jechuudha. Waan akkana kanarratti inumaa ka'aa hin jiru jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanti yeroo nu barbaachisu waan dhuunfaa kan keetii dhuunfuma kan keetii uffataa yoo qaate wanni fedhe taa'u cuusa ilmi namaa kun nama duubarra deemee waa wacuuf jecha ati maal godhuu qabda of duubatti dhiistee of cinaatti dhiistee yookaan immoo irra dabarfattee maal godhuu qabda galma ga'uudha fi irra jireenya kan kee irra mijeeffatuun irra si barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti baay'inaan ka kufnu baay'eetu jira jechuudha. Ilaanaatu misha siin qofa jechuudha. Maali mataa keenya bilisoomsaan jiru jechuudha. Miqa keenya kamtu biyya yaanii biyyuma ambaa keessatti waggama qoxxoraa jirra. Maaliifuu homaa wanti godhaa jirru hin jirru waan ta'eef jecha. Maaliif jireenya keenya keessatti ulfaatu danda'a. Jireenya keenya keessatti akkaataa ittiin galma ittiin geenyu wallaaluunis ni mala maaliifuu nuti amma jireenya keenya keessatti biyya yaani malee mee wanti dalagnee jira hin jiru baay'inni ilma namaa jechuudha biyya yaani maleedha baay'inni ilma mul'ata keenya wanti agarsiisne baay'inatti hin jiru dhugaa yoo dubbanne jechuudha muraasa yoo ta'eedha jechuudha muraasa yoo ta'eedha kan milkaa'ee
waa'ee biyya ambaa kanarraa jechuudha. Kanaafuu wanti nu godhuu qabnu maali? Fakkeenyaaf ammoo warroonni biyya ambaa keessa jiran kun har'a maal hojjedhe waggaa raahoo maal keessa jira beekuun irra nu gonkumaayyuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif akkuma jireenya keenya keessatti ka'uun akkuma kufuun jirtu ka'uunis nurraa barbaachisaa hireedha. Jireenya keessatti kufuunis ka'uunis hireedha. Garuu ati immoo waan ittiin galma gungaayettee mirkaneeffatte san gonkuma irraa duubatti deebi'uu hin qabdu. Wanci namaa namni duuba deemee yoo akkasitti wacu ta'e wanci namaa sun of duubatti si deebisuu gonkuma hin barbaachisu yus ijjaamiri jechuudha. Maaliifuu nabii wacan inuma sirraa deebi'an ati yoo galma kageetu ta'e inuma sirraa deebi'an malee isaan si wajjii galma ga'uu hin danda'an jechaadha. Si wajjii itti fufuu hin danda'an jireenya kan kee keessatti. Maaliifuu haa wacaadhi yeroo saniif namni kamiinuu sitti hin wacuu danda'a. Fakkeenyaaf jireenya kee keessatti ilma namaa kun hamilee wal cabsaa waa baay'eetu jira. Garuu immoo jecha namaatii fi wantoonni kun tokko hamilee kan kee cabsee of duubatti si deebisuun baay'ee irra barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif hamilee cabduu duubatti deebi'uu osoo hin taane wanti irra sirra barbaachisu maali? Ati jireenya ittiin ka'umsa godhatte san galmaan ga'u sirra irra barbaachisaa jechuudha. Baay'inni keenya duubatti haftummaa wanti nu godhu maalinni annoodha. Of duubatti deebi'uu wanti nu godhu maali? Waca yookiin immoo nam tokko hamilee yoo si cabse of duubatti deebita. Laa of duubatti hin deemi. Jireenya kee keessatti akkuma ka'uun jirtu kufuunis jirti. Maaliifuu kuftullee akkuma kaatu sanitti yaali jechuudha. Maaliifuu waan jiru kaakuni jireenya ilma namaa keessatti. Kanaafuu ka'uun irra nurra barbaachisaa jechuudha. Ifama sagalee sinirratti dheeressinatti fakkaate waan hin dalane jennee galma ga'uun irra nurra barbaachisaadha jechuudha. Duubatti haftummaan maaliif nurraa eegamti? Maaliif waan waggaa kana dalayne waggaa dhufu maaliif itti hin mul'isneen kuni ka'umsi nurraa barbaachisaadha. Koddu taree wanni taree immoo asiin deemu waan ta'eef ati kan yaaduu qabdu maali? Waan har'a keessa jirtu. Har'aani maal dalagee, har'aani maal dalagadhee, har'aani maal godhee jettee galma ga'uun sirraa barbaachisaa jechuudha. Mish jechi namaa wantoota tokko fakkeenya ammoo yoo kasinitti himu ta'e eebalu akkana godhee an akkana godhaa miti. Ati waan onni kan kee keessa fi sammuu kan kee keessatti yaadde san qofa galmaan ga'uu yaalii godhi. Ati yoo kanamaa morkitu ta'e yoo kanamaa morkitu eebalu fooqii ijaare anillee fooqii ijaara no. Akka itti galmaan geetu fooqii san yoo akka itti ijaaruu qabdu ati irra mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Eebalu akkana godhaa miti. An eebalu maarree godhe eebaluun duubarra deemaa miti. Eebalu bar akkas ta'e akkas godhaa miti. Na morkillee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif mul'ata keessi hin mul'istu abadan. Kanarraa of deebisuun irra baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Morka osoo hin taane akkaataa ati itti godhattuu fi akkaataa ati itti galma itti geettu ofii kan kee dhuunfatte irraa sirra barbaachisaa. Of mirkaneessuun, of amansiisuun, sammuu kan kee of amansiisi malee tokkoffaa marii namaa amansiisu la. Marii namaatiin of amansiisu miti. Hin barbaachisu sijjamnu jechuudha. Kanaafuu wanti godhuu qabnu maalinni sammuu keenya of amansiisnee waan godhuu qabnu waan itti amma waggaa kana hojjetaa turre waggaa dhufu keessa hoo maal mijeeffannee jennee dhuunfamatti ofii keenya irra mijeeffachuu nurra barbaachisaa sijjamna. Morka osoo hin taane dhuunfama keenyatti waan sammuu kan keessatti yaadde ol kaatee godhachuun irra baay'ee barbaachisaa. Keessaa wanti nuti baay'ina keenyatti wanti duubatti nu hambisu maali? Waca namni sitti wacuu fi si duubarra deemee akka saree jechuudha. Inni lammaffaan immoo morkillee baay'ee barbaachisaa miti. Kufuun aadii ni jirti jireenya keessatti baraatii kuftee maaliifu amma fakkeenya yoo fudhanne namni tokko waggaa har'aa yoo waa guddaa wayii qabaate jala tabalasha'uun ni mala jalaa baduun ni mala jireenya isaa san keessatti ni jirti kufee jedhama. Kanaafuu kufee hinka maaliif nafseen isaa yoo jiraatte jechuudha ninka jechuu jireenya isaa sanitti sinuma deebi'a jechuu maaliif inni yoo abdii murachuu baate abdii hin muratina keessa abdii hin muratina yoo abdii murachuu baate maal ta'a jireenya isaa sanitti mafuftii fi jireenya isaa sun maal taatiif galma geettiif maleedha duubatti hin haftu jechaadha. Kanaafuu dhiifama naa godhaa sagalee sinarratti deebisee jira. Wanti duubatti nu deebisu waan dalayne irraa wanti duubatti deebisu jiraachuu hin qabu. Waan waggaa kana dalayne waggaa dhufu keessatti mul'isuun irraa nu barbaachisa. Warri biyyaa ba'ee jiru keessaa jechuudha. Dalagachaas hin jirru, dalaguuttis hin jirru. Mul'ata keenya baay'ina irratti mul'isaa hin jiru. Sababni inni maaliif ree nuti duubatti haftummaa qabna waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo
morka keessaa morki baay'ee barbaachisaa miti morkaan hin deemin anamma fakkeenya yoo fudhadhe hiriyaan takka waan tokko goote hiriyaan tiyya takka waan tokko goote jedhee hiriyaa tiyya san morkoo hin qabu maalifu hiriyaan tiyya suni jajjabina qabdii fi mul'ina isii galmaan gayaa jirti waan ta'eef anillee waan itti yaadisan galmaan ga'uun irraa barbaachisa keessaa morkuun baay'ee qileetti nama naqaa baay'ee barbaachisaas miti morkarrallee haadee binuun isin jira obboleewwan tiyyaa asumaanuu kun dhaamsa kan kooti akka galma geenu hundi kenna yoo abdiin isin raqqawaadha isin jaaladha bakka jirtutti nama hundi kennaa'u rabbiin galmaan ga'u taasisu jecha rabbiin nama dalageetii inshaallah waanuma hundaayyuu argu rabbi nu haa taasisu of bilisoomsuun baay'ee barbaachisaa jechuun mataa kenna yoo of bilisoomsaa hin jirru irra hedduun isa kanaa wacuu dhiifnee mataa kenna yoo bilisoomsine baay'ee barbaachisaa isin jedha gorsa walii soo dhageeffanneen isin jedha akkasumas sagalee haa gadmaa akka dhageeffatan ta'e subscribe godhaa share waliif godhaa isin jecha turtii gaarii isin jaaladha bakka jirtanitti hundi keessanuu isin kabajaa turtii gaarii